Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni keenyaa fi kabajamtoonni keenya nagee qabdanii anna kee qooti har'a barnoota bareedaa barnoota isin fayyadu isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barnoonni keenya akkuma asirratti argattan wiirtuu tajaajila wal'aansa addaa hikima jaamaa waan silaa hajamtan hundaa asirratti isiniif barreessinee jira. Barreeffama kana laalaadhaa bilbila kanaan nuqunnama bilbilee kaduraa duwwaa 9 8 3 5 tokkotti dabalataa duwwaa 9 6 4 duwwaa 3 6 5 6 nuqunnamuu dandeessu. Teessoon teenya magaalaa Finfinneeti. Nuqunnama afaan Amaariffaatiin gama kanaan isiniif barreessinee jira. Afaan Oromootiinis isiniif barreessinee jira. Wal'aansa gartee Rabbiin gargaarfamee wal'aansa asirratti maqaa isiniif tarreessine kana hundaa'u ni wal'aanna. Rabbii wajjin Rabbiin gargaarsifannee gara keenya koottaa isiniin jaa waliif sheer waliif godha. Akkuma Rabbiin jee Quraana isaa keessatti dubbatetti dhukkuba buusee dawaa jala buusee akka jaaretti dawaan ni jira. Kana hundaa'u dawaa habashaatiin dawaa mana hakamaa taane dawaa habashaatiin muka adda addaatirraa wal goonee wal'aanna Rabbii wajjin. Nuqunnamaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.